isaa kaleessa sochoosuun har'a socho'ee annama akkanaati waan akkanaa hojjedhee dubbatatu hin danda'u. Nuti garuu warri lubbuudhaan jirru kheyrii isaa gaarummaa isaa ragaa baanaaf. Ammas amaanaa maatii mucaa kanaa isin biraa gahuu barbaada. Nullee akka hiriyoota isaatitti maatiin inni irraa dhalatillee wanti amaanaa jedhan mucaa saboo giddii jedhamu kakaleessa amrii ta'e biyya Dubaay turee gara biyyaa deemee maatii dubbisa jedhee biyyatti amrii ta'e torbee keessatti dalagadhee biyya galee maatii kiyya dubbisee deebi'a jedhee deeme achitti akka hafu hin beeku namni. Amaanaan maatii isaa jedhallee nullee akka hawaasa biyya kana keessa isa waliin jiraataa tureetitti wanti isiniin jennu namni jalqaba deeyni isa biraa qabdan maallaqallee naa ergi jettanii haa ta'u isinirraa liqeeffatee haa ta'u kallattii garagaraatiin isa seentee haa ta'u namni isa biraa waa qabdan inni jalqabaa rabbiif jecha dhiisaa fi inni gara gandan deebinee deemee jira. Lakki hin dhiisu yoo jettan nu dubbisa anayyuu na dubbisa ijoollee biyya Dubaay kana keessa jiran nama beeytan dubbisa maatii isaallee warri biyyatti beeytan dubbisa deeyni isaa namni isin irraa qabdan namni isa biraa waa qabna jettan osoo inni qabrii gad hin seenin nu dubbisa haqni keessan akka isiniif kafalamu goona. Yoo lakki waa biraa qaba garuu rabbiif jecha dhiiseef namni jettanillee yoo jiraate nutti hima rabbiif jecha dhiisaa fi osoo inni qabrii gad hin seenin innillee nagahaan akka boqotu. Ka'ammallee nama hujiiti dafqi isaa horiin isaa akka tasaatitti isin bira seenti. Ka horiin isaa isa bira jiru haadha qaba haadha manaa qaba abbaa qaba maatii isaa saniif haa oolu. Yoo barbaachisaa ta'e maqaa isaatiin nama rakkateen haa deeggaramu warri deeyniin isaa duniyaan isaa isin bira jirtullee ofirraa kenna. Salaatul janaazaa obboleessa kennaa kanaafi kadhannaa du'aa'ii obboleessa kennaa kanaa kadhatuudhaaf har'a galgala sa'aatii 6 magriibarraa kaasee mana nyaata kiiloleetitti Dubaayitti walgahii qabna. Namni waa deeyni isarraa qabdanillee koottaa achitti madhaa isinii kafalla. Namni haqti isaa isin bira jirtullee koottaa fidaa fi maatii isaatiin kenna. Maatiin isaa ammoo wanti amaanaa jedhe warri waa mucaa kiyya kana biraa duniyaa qabdan tasa bakka hojiitii yoo isa seente liqeessitaniif yoo biraa qabaattan duniyaa teessan isinii kafallaa koottaa nutti himadhaa jedhanii jiran. Kanaaf obboleessa keenya kan nu biraa gara andaa akiraa deeme rabbiin isaa haa araaramu jannataan isaa haa qananiisu fuulli rabbii isatti haa tolu. Waan hafeen namni zanni irraa qabdan namni tasa afaan keessa wal dhabdan nama hojiiti nama biizinasaati tasa namni walitti mufattanii illee jiraate rabbiif jecha afooytuu nu jedhaafi. Anillee isinillee nu hunduu boru ni deemu. Inniin kun shabaaba dargaggeessa nama fuudhee haadha manaa qabu nama hanga silaa ilmoo hin argatin kichutu cite. Daa'ima dalagatee duniyaa godhatee duniyaa isaa sanillee osoo hin nyaatin ilmoo argatee ilmoo isaa saniifuu osoo hin dabarsin dhiisee biraa deeme. Maal irraa baratta obboleessa kiyya? Maal irraa baratta obboleettii tiyya? Anaaf isinillee ni deema. Namni rabbi sii kennee duniyaa qabaatte wallaahi har'a boru hin jedhini bultii halaalaa ijaaradhu sanyii kee bakka buusi darbi. Har'a boru naa dabartee jireenya gaarii godhadhee mana gaarii ijaaradhee konkolaataa gaarii bitadhee jireenya tolfadhee ilmoo argadha namni jettu hin baallamin. Dhiistee biraa deemta waan ta'eef shabaabummaa akkanaa kanaa dalagattee lafa gannaqxee biraa deemta waan ta'eef ati dalagde kana eenyu akka nyaatu yoom akka nyaatu eessatti akka nyaatu wanta ati beeytu hin jiru. Hin nyaadhaa fi hin nyaadhuu hin beeytu. Kanaaf jireenyi duniyaa tama har'a jiran tan wanti an irraa baradhe jireenyi duniyaa sun tama har'a jiraannu tana tama har'a deemaa jirru tana. Ka boruu wanti jedhamu kun baallamni hin jiraadhaan beeytu waan ta'eef boru hin jedhin. Yoo umriin kee fuudhaaf gahe fuudhi ilma namaati waan ta'eef. Yoo umriin kee heerumaaf gahe heeruun hin dalagatta hin argatta. Har'a innillee dalagatte haati manaa isaallee dalagatte ilmoon jidduu namaa yoo hin jiraanne hagam namatti dhagahama. Hagam garaan namaa gubate. Osoo ilmoo qabaatee dafki isaa kun ilmoo isaatti ta'a. Nullee ilmoo isaa sanittuu sabarree silaa isa ilaallaa ture.
Kanaaf inni jalqaba araarama obboleessa keenya nuu kadhadha. Rabbiin nama jannatal firdawsiin qananii isaa haa godhu. Inni lammaffaa ergaan akka obbolummaatitti isinii dhaamu yoo jiraate wallahi billahi ooltanii osoo hin bulin anillee isinillee dhaabbannee deemna malee du'aadha. Mucaan kun torbee lama waan hin geenye jidduutti akka gaariitti taphataa ture, akka gaariitti burraaqaa ture, akka gaariitti dalagataa ture. Biyya deemee akka gaariitti ta'u ijoollee waliin taphataa ture. Biyya Dubaay kanatti dheengadda fiigicha maaraatoonii itti as ture Dubaay irratti dhufee ijoollee waliin akka gaariitti taphataa ture. Har'a du'e yoo siin jedhan maaltu si dhagama, maalirraa baratta? Nu hunduu du'aadha waan taaneef inni jalqaba wal beeyna warri biyya alaa garagaraa keessa jiraattan akkamitti akka duniyaan namaa nama seentu, akkamitti akka dafqi namaa nama seenu hundi keessan ni beeytan. Akkanuma gaafa namni du'e deeyni namaa namni namarraa qabdan koottaa isinii kafallaa jedhanii boru isin irratti illee nama barbaaduuf deeman. Alhamdulillah obboleessa keenya kana homaa deeyni biraa qabna jedhee namni dhufee nu roorrisen jiru jiraatullee irraa kafalan. Garuu boruu keenyaaf waa walii dhaabna. Namni roorristee dafqa namaa nyaattu, namni miskiina cunqursitee humna namaa nyaattu, namni amaanaa namni biyya naa ergi jedhee sitti kennate fuutee nyaattu, namni amaanaa namni meeshaa biyya naa ergi jedhu fuutee itti fayyadamtu. Wallahi rabbii tokkicha sodaadha. Jaran deeyniin namaa qabrii namaa balleessiti. Hin nyaanna jettanii nyaattamtan. Namni hin qabu naa eeggadhu sii kafalaa jechuun waan tokko. Namarraa fuudhanii ittiin dalagatanii namaa deebisuun waan tokko. Haqa namaatiif amaanaa namaa waan namni namatti kenne garuu roorrisanii nyaatanii karatti hambifatuun waan abbaan namaan hayyamin nyaatuun gadi qala qabrii akkanaattu jira. Du'a dafxaa akkanaattu jira. Osoo deemtu dhabamutu jira. Osoo mul'attu dhokatutu jira. Nama lamallee yoo taate obboleessa keenya kana osoo deemnu of biraa dhabne, osoo dalagatu osoo hin nyaatin biraa deeme isarraa barumsa fudhadha. Namni deeyniin namaatiif dafqi namaa isin bira jirtu rabbii fi gadi gala qabrii kana sodaadha, ofirraa kafala. Amantii islaamaatitti illee haqa namaa nyaadhu hin jedhu. Amantiin kiristaanaallee haqa namaa nyaadhu hin jedhu. Amantiin maan feete dafqa namaa nyaadhu ka jedhu hin jiru, dalagadhu nyaadhu ka jedhu malee jecha. Kanaaf wanti ani isinitti dhaamadhu yoo jiraate irraa baradha. Isaa araarama kadhadha. Nu warri lubbuun jiru ana dabalatee du'aa ta'uu keenya hubadha. Nu hunduu akka du'aa taane hubadha. Hin deemaarra malee hadha isin afoo dhaabadhee haasaa malee boru anaa kanallee waan biraa dhagahuu dandeessan. Maaliif ilma namaati qaba. Jabummaa fi beekumsii fi beekamtiin du'arraa nama hambisu waan ta'eef. Gaarummaa bashaashummaa koflaaf ta'u osoo taate mucaa kanatu hafa addunyaa kanarratti. Hiriyyaa keenyaaf hiriyyaa Muhammad Aljaziiraati. Ammoo haala gaarummaan isaa tasgabbaa'inni isaa nama nurra tasgabbaahaati mucaan kun. Nama nurra tasgabbaahaati. Nama hafuura isaa namni hin dhageenye, nama dalagatu. Dhugatti bakka nama dalagatu. Ani wanti isarraa beekuuf wanti ragaa isaa bahu yoo jiraate nama dalagatu bakka. Biyya Suudaan kana keessa ture rakkoo garaagaraa dabarsee argeera ni beeka. Maalummaa rakkoolee. Biyya Dubaay kana keessa takka ammoo nama yeroo isaa qisaasessee miti. Nama yeroo isaa dalagaa irra dabarfateedha. Nama jireenya isaa jijjiiratu irra dabarfateedha. Kanaaf rabbiin jannatal firdawsiin isa haa qananiisu. Nafsiyaan martuu ni duuti. Yoom akka duutullee hin beeynu. Wanti walii dhaamnuu fi wanti wal bira kaayannu ammoo obboleewwan kiyya yoomiyyuu eessattuu rabbiin irraan fagaatinaa, ibaadaa keessan irraan fagaatinaa. Yoo kaleessa karaa dogongoraa irra turrellee haa deebinu. Guyyatu dhufaa jira, qabritu dhufaa jira. Irraa baranna ni agarra. Ka osoo nu waliin deemu dhabamaa jirutu jira. Yoo deeyniin namaa nurra jiraattellee qabaattan ofirraa baasaa. Dhabdan abbatti himaa. Yoo jiraadhe dalagadhee sii kafala. Yoo du'e warri kiyya bakka akkanaa jira dhaqii maatii kiyya irraa fudhadhu. Yoo lakki maatii kee gaafadhu jette yoo anta osoo siin kafalin du'ee fi rabbii fi guyyaa qiyaamaatiif jedhii naa dhiisi jedhaatiin himadha. Dafqa namaatiif duniyaa namaa nyaatanii mataa hin marina.